fulbaana soddoma booda Ethiopian Prime Minister miliyoona 110 qabdeechu. Abiy Ahmed is not Prime Minister after now. Fulbaana soddoma jaama malee akka seera biyyatti maal jaa mootummaan tokko wiixata dhuma ji'a fulbaana wiixata dhumarra guyyaan bu'u. Fakkeenyaaf wiixatni kun 25 irra bu'a. Akka warri seera beekuu fi akka warri keessa beektoonni dubbatanitti wiixatni guyyaa 25 irra bu'a jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin jedhee Ethiopian Prime Minister miliyoona 110 qabaatti jechuudha. Maaliif inni Abiy Ahmed is now governor inni mootu. Ammaan booda inni mootummaa miti jechuudha. Kanaaf wiixanni sun 25 irra bu'a akka warri seeraa dubbatutti jechuudha. Kanaafuu fulbaana soddoma haja malee fulbaana 25 irra bu'a. Wiixati dhumaa sun gaafa aangoo ifirraa dabarsanii kannan ha ummanni filate dhufee fudhatu jechuudha. Kanaafuu nuuf haala amma keessa jiruun haala qabsoo gaggeessaa jiruun haala amma exactly waan qabatama lafarra jiru oggaalaallee fi waan diaspora fi ala jiru kanas oggaalaallee nuuf fulbaanni soddomni akka waan mootummaan san booda hin jiru jechuudha. There is no more government. Mootummaan heerri eenyutu dhoowwata heera mootummaatu isa dhoowwata jechuudha. Heerri mootummaa akki jedhu bakka bu'oota amma sadarkaa Itoophiyaatti namni heeraa fi seera guutee bakka bu'aa fi achi dabarfatee haayyate ummata Tigraay qofa. Ummanni Tigraay mootummaa isaa sirriitti gaggeeffachuu maaliif jennaan itti qophaa'ee jira, bakka bu'aa isaa filatee jira, bakka bu'aan isaa san dhaqee tarakkabee barcuma san fudhatee gaggeessa. Aanaa akka gandaatti akka godinatti bakka hunda aangoo xiqqoorraa hanga guddootti waliif maal godhan ka ummanni bakka buufate san qofa dhaqee biyya san bulchuu danda'a. Maaliif heeraa fi seera mootummaatu jechuu. Fulbaana soddoma booda Abiyyiin Prime Minister amti. Namu Prime Minister, atis Prime Minister, anis Prime Minister, everybody Prime Minister biyya san. Maaliif ennaan heerri biyya sanii hin ayyamuuf Abiyyiin ajajuu hin danda'u jechuudha. Waraanni mootummaa tokko dhufee Abiyyi morma qabee gad darbuu danda'a jechuudha. Ati seera cabsitee jirta akka seerri mootummaa jedhutti fulbaana soddomarraa ammaan booda hin jiru jaa jechuudha mootummaan. Akkas jaa mootummaan. Kanaafuu nuti fulbaana soddoma booda namni biyya san kabulchuu akka seeran namni biyya san keessatti nama bakka bu'aa isaa buufate yoo jiraate akka seera Itoophiyaatti heera seeraa fi bulmaata waggaa 30 itti bulan kana keessatti bakka sanitti bakka bu'aa qabu ummata Tigraay qofaa jechuudha. That's it. Ummanni Tigraay already bakka bu'aa buufatee jira. Wiixata ji'a fulbaana dhumarratti habu'u guyyaa 25 irraa eegalee warri Tigraay bakka bu'aa mataa ifii qaba jechuun hundi isaa. Namni aanaa bulchuu, namni ganda bulchuu, namni waajjira adda addaa keessa hojjetu kun hundi bakka bu'aa isaa lafa kaayatee jira jechuudha akka mootummaatti. Kabiraa immoo yeroo gama Oromiyaatii fi bakka adda addaa dhufte Abiy Ahmed he is not a prime minister anymore. He is not a prime minister. Everybody is prime minister. Namu mootummaa mataa ifii ijaarrachuu mirga qaba yeroo sana. Namni si dura dhaabbatu hin jiru. Maaliif amma namu akka Oromootti wanni godhuu qabnu maali? Bakka bu'oota ijaarrachuu qaba namni keenya. Qe'ee isaa aanaa isaa keessa lafa jala qophaa'ee bakka bu'aa abaluu na bulchuu danda'a jedhee achi dhaqee morma qabee gad darbu jechuudha. Liqaman bargandaa morma qabee gad darba jechuudha. Liqaman bar aanaa yookaan bulchaa aanaa morma qabee gad darbu ummata jechuudha. Maaliif jennaan he is no more. Soddoma booda bulchaan ganda keetii abdallatee haacaa eenyu odaatee bal'isaatee abbuma fedhe maan taane liqaman barganda keetii yookaan bulchaan aanaa keetii bulchaan qe'ee keetii bakka fedhe haa jiraatu aangoon isaa fulbaana soddoma booda hin jirtu jechuudha. No more. Dhumatte. Kanaaf abbaan fedhe dhaqee kursii sanirra taa'ee aanan bulchaan jedhuu danda'a jechuudha. Takkaa nuti immoo akkasan hin goonu. Biyya teenya irratti akkasan hin goonu abbootii gadaa qabna, manguddoo qabna, waa hunda lafaa qabna, jarri kun hundi lafaa ka'ee maal gochuu qaba? Aboo ammarraa eegalee nuti kanu bulchuu si osoo hin taane isa kanaa jechuu mirga qaba jechuudha. Waraanninis ka ajajamuuf heeraa fi seera biyya sanii waan ta'eef namtichi achirra jiru ummanni naan ta'uu kuni xiyyaa miti yoo jee mirga qaba jechuudha. Maaliif heeraa fi seeratu isa dhoowwa jechuudha. Koronaa jinni jaanka akkan jenne Abiyyiitu carraa isaa gube. Ameerikaan
nama kuma dhibbalama dhiyaatu irraa du'e jira keenya kuma dhibbalama 190,000 irraa dhume Ameerikaa irraa sababa corona nama kum dhibba tokkoo fi 90tu Ameerikaa irraa dhume nama miliyoona 5 ol nama almost nama miliyoona 10 qabame Ameerikaa filmaanni dhaabbate hin dhaabbanne because constitution inni kabajamaa jiru akka heeraa fi seeratti filmaanni akkuma ati grocery dheeytee qonqoo garaa keetii bitattu ogguma si dhukkube akka kiniina dheeytee bitattu kunilleen heeraa fi seerri biyya sanii waan kabajamuu qabuuf heeraa fi seera biyya sanii waan buluuf namni heeraa fi seera biyya sanii cabse Abiy Ahmed yookaan paartii biltsiginnaa jedhan geema siyaasaa waan taphataniif DNA farkishin bakka hin dalagan tana booda hin jiran abbaan araddaa bulchu abbaan aanaa bulchu abbaan godina bulchu abbaan naannoo bulchu abbaan biyya bulchu hundi aangoon qabaatu fulbana 30 booda namni aangoo qabu mata Tigraay qofa maaliif heeraa fi seera kabajanii maaskii fi uffattee social distancing ka'eede filmaata kee gaggeessitee deemta corona maal tole fide hay wal gahii jaanii wal shokkifataa ta'an jiru jirru kun wal gahii jaanii khaan godhachaa jiranii nyaata nyaachuu dhaabanii hin dhaabne hujii isaanii idilee dhaabanii hin dhaabne kanaafuu koronaan filmaata dabarsuu waan hin dandeenyeef tanaafuu Abiy Ahmed Prime Minister Itoophiyaan tana booda waan Tigraay hin tahin hundi isaa Prime Minister ta'uu mirga qaba jechuudha. Qe'ee isarratti namuu liqaman bari ammaan booda. Atis anis hundi keenya Prime Minister ta'uu dandeenya. Maaliif jennaan heeraa fi seera biyya sanii nu hayyama jechuudha. Heeraa fi seerri biyya sanii akki jedhu nama ummanni bakka buufate bara kuma fulbana as deemu kana 25 irratti suni yeroo itti walii daddabarsan san dhiisa fulbaanuma 30tti haa fudhannu akka afaan baratame sanitti fulbaana 30 jennu waan akkasii baratameef fulbaana 30 irratti Itoophiyaa yoo rabbiin jedhee Prime Ministeroota hedduu qabaatti jechuudha. Atilleen qe'ee keetii irratti Prime Minister ta'uu dandeessa. Namuu bakka jirurraa jechuudha. Mootummaa mataa ifii dhaabuu danda'a. Poolisoonni immoo maal gochuu qaban heeraa fi seera kabachiisu. Heeraa fi seera kabachiisu maali? Ummata gaafa fulbaana 30 booda ani bulchaa aanaati jee ol deemu ati bulchaa aanaati miti jee harkisee gad darbuu qaba jechuudha. Abbootiin gadaa waan ja'aniin manguddoon gandaa waan jettuun jara kana dhaga'uu qaba jechuudha. Jarri kun namu akka biitii isaa hin laaqamne akka bocalamne ka'ee bakka bu'aa mataa fi buufatu qaba jechuudha. Kanaafuu fulbaanni 30 dhihaatee jira. Fulbaanni 30 achiin nu haa gahu mootummaan Abiy hin jiraatu jechuudha. He's gone. Kaadireenis ni kutti. Warri bulchaanis ni deema. Hundi isaanii chaaw adios jettanii jechuudha. Adios nageetti. Ati ammaan booda liqaman barkiyyaa miti. Gibiraan maal nagaafatta atuu bulchaa miti jettaan jechuudha. No more gibira. Gibira kannuun hin jiru. Namni akka fedhetti bula. Namni akka fedhe mootummaa mataa fi qabaata jechuudha qa'ee fi keessatti. Ya safar alaqaa yoo gobaza alaqaa nama dhufuu deemti. Very soon. Fulbaana 30 booda. Kanaafuu akka saniin taan nuti immoo Oromoon sirna gadaa qabna. Abbootii gadaa qabna. Manguddoo damiinnan qabna. Waa hunda qabna. Dafaatii lafa jala abbootiin gadaa damiinnoonni manguddoon hundi keessan nama aanaa isin bulchu nama ganda isin bulchu poolisiis qabaa mari'achiisaati hunoo akka seera biyyatti gaa isin dalagaan teessan heeraa fi seera kabachiisu. Kootu atis poolisicha atis kootu milishaa dalagaan tee maali? Heeraa fi seera kabachiisu mee hayyee heeraa fi seeratti garsiisa. Maal jaa heeraa fi seerri kun akkana jaame kanaafuu abaluusan kaasii jettaniin jechuudha. Inni sun heeraa fi seera waan cabseef nuti gaa amma bakka kanu buufatu abaluu bakka buufannaa isaan nu dalaga jettaniiti itti dhaammattan jechuudha. Kanaafuu fulbaana 30 booda no more Abiyoot Kaasahuun no more Taayee Dongora no more eenyu ijjiguu qixaamu eenyu maqaan isaa gurbaa kan naayima nafxanyicha afaan Oromoo dubbatu kana itti aanaa pirezidaantii kana no more Shimallis Addisuu Aragaaw qixaawu yaa Addisuu Aragaaw qixaawu inninis hin jiraatu tokkolleen hin jiraatan jechuudha walaa caaltuu isaanii walaa hundi isaanii tokko hin jiraatan jechuudha deha hin jiran aangoon hin jirtu isaan booda amma booda aangoo isintu filata isintu bakka buufataa jechuudha ummata. Kanaafuu akkasii bara Kaitaan waa'ee barattoota irra dubbanna. Waa'ee barattoonni waggaa lama ol yuunivarsiitii keessa jirtan achumatti deebuu deemtan naannoo Amaaratti. Naannoo Amaaratti deebuu qabdan. Ajandaan kun is very crucial and very important. Sirriitti itti yaadamuu qaba, itti dalagamuu qaba jechuudha. Kanaafuu namoonni nu rakkisan barattoota, namoonni nu rakkisan qeerroo, namoonni rakkisan qarree, namoonni kun ijoolleen yuunivarsiitii deemtu, ijoolleen already waggaa lama ol barachaa turte yuunivarsiitii jirtu barattii jiran. Hindemina.
naannoo Amaaraa hin deemina barataan Oromoo lakkii niin baradhaa Itoophiyaadhaa jettee yoo kakaatee deemtaate nuti siif hin boonyu amma sitti himna nuti dadhabne waa'ee barataan dubbannu tana booda nuti waa'ee barataa tana booda hin dubbannu tana fitti mura isinis maatii teessanii bilbilaati itti dhama amma Abiyyi maal godhu deema shira dalaguudhaaf joolleen Oromootun akka naannoo Amaaraa dheexee dhumtuuf joollee harka guddinaan akka isaan naannoo Amaaraa ramadaman irra dalagaa jiran yoo astaan yoo Oromiyaa keessa ta'an nu jeeqanii yoo Oromiyaa keessa ta'an gaafii gaafata yoo Oromiyaa keessa ta'an akka fedhan waan ja'aniif barattoonni Oromoo ciccimaan keessaa gulaalamee gurguddaan baay'inaan akka naannoo Amaaraa deemuu godhuuf deemaa qophaa'aa jiran jechuudha. Kanaaf joolleen teenya takka naannoo Amaaraa barachuu hin qabdu. Yoo fedhan naannoo kibbattaa baratan yoo fedhan Tigraay dhaqanii haa baratan Tigraay tura seefiidha. Tigraay irratti irra seefiidha.